السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كيفوني أورومو كوجودو جرى جرتو سنين جد أمانتي فكتان أسوء والإنكودين حرة فيديو دوغات هيفي أكسوما وفيك يا فيدمي كبتا من نموني هدو فيدمي أرجي كمادياتي بلسو هلا سلباتين شمرن كنا كان بيا عربا كي تزرن فول لساني جوجوباتي أكسوما موتو يو فول ناس أهجرو فول إساني كبيفة ولا لن كأفا ولا لن تهي أبدي مرتئي جولن كنا جت هلا سلباتين دوغا ربي وفرا بلسو بربادن تانني فيديو كنا هنگت أموراتي تجلبوا فرماتا ماداتي akkuma sitti argitan kireemni kuni kireema hedduu bareedaa tahee fi akkasuma mootiyyuu namoonni hundi keessan asumarraa iskiriinshiit godhachuu yookiin footoo irraa kaafachuun mana saadaliyaa yookiin faarmaasii yoo geessitanii jettan argachuu dandeettan akkasuma madaamii teessanillee namoonni hedduu maadiyaatiin akkamitti akka nama dhufu kan hin beekne fi ammootu namarraa baduullee kan abdii dhibba kutanii maadiyaatiin ni dhufallee ni badallee akkuma dhufu ni badallee jechuudha garuu maadiyaatii ofirraa balleessuuf yookiin ammoo akka maadiyaatii ofirraa ittisuuf kireemolee kanneen walitti maknee fayyadamuu qabna. Kireema fakkeenyaaf girnii kireema kana asiin dura akkuma bitadhee jedheen viidiyoo waraabee ji'oota waggaaf deemna gadhiisee namoota hedduutu bu'aa irraa argate jechuudha. Kireemota nama isinitti himu kana afran walitti bittanii halkan yeroo rafuu eddan yookiin namni guyyaa raftanis guyyaa jechuu garuu aduu keessan hin baatanii akkaataan dibata isaa jechuudha walitti mayitanii fuula keessan saamunaan dhiqattanii saamunaa gayirni osoo bitattanii bareedaadha. Akkasuma mootuyyuu shaampootu jira shaampoo isaallee bitattan rakkoota kan qabu garuu gabaabamatti fuula keessan dhiqattanii kireemidhaan amma sirriitti argitan kana walitti mayitanii dibattanii jechuudha. Akkasuma isinii danda'ame zayitii viitaamin C girnii bitachuu dandeettanii maallaqni illee baay'ee guddaadha miti. Itti aansuun kireema kana yeroo hedduu akkasuma immoo viidiyoo shoortii illee gadhiisee jira jechuudha. Kireemota kanneen walitti kamayitan ija keessan jalatti kaleessuun qabdanii ija keessan jala ammoo maal akka dibattan walumaan kan yeroo hedduu irraa dubbanne baaziliiniidha. Kireemni kunis jechuudha kireema maadiyaatii balleessuufis ta'e akkasuma mootu bakka alaarjii hin nama tuqe guutuu isaati tuyyuu baay'ee manni yaalaa keessattuu jechuu biyyoota arabaa keessatti beekamaadha. Itti aansuun kireema kana jechuu kireemni kuni looshiniidha. Wanni isin isirra beekuu qabdan dhiifaman of kolchaa looshiniidha. Looshinii qaama keenya laaffisuus ta'e akkasuma diriirsuu shuntuura yeroo umrii malee ittisuun nu gargaara. Kireemota kana walitti qabdanii jechuudha fuula keessanitti dibattan. Itti aansuun ammoo waliin makaa mana keenya keessa dibannu talbaa maankaa tokko danfisnee jeelii isaa jalaa baafna hanga xumuraatti viidiyoo kana sirri ilaala viidiyoon gabaabaadha. Itti aansuun jeelii san erga jalaa baasnee niskaaffee maankaa tokko hunee bishaanitti waliin dhoofna niskaaffee kana meeshaa qulqullina qabuun nayne harcee boqqolloo yookiin nasha daakamaa tahee itti nayna maankaa tokko ibiddarra keenya harka keenya osoo irraan fuudhiin haala kanaan waliin dhooyna erga waliin dhooynee geessinee ammootuyyuu jeelii talbaa kana fuunee finnee itti daballa jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya itti aansuun loozii jechuu zayitii looziitu jira. Zayitii loozii tafuulaa tarfeensaa osoo hin tahin kafuulaa bittanii waliin mayitanii haala kana karaa salphaa taheen ammootuyyuu meeshaan naqattanii firiijii keessa kaa'attanii dhugaa rabbii jechuudha. Maadiyaatii namni ofirraa balleessuuf cinqamta yookiin hedduu rakkachaa jirtan kana fayyadamtan taananii maadiyaatiin dhibbatti isinirraa bada. Wantoonni isin godhuu qabdan ammootuyyuu itti aansuudhaan hirriba rafuu sa'aatii keessan eeggattanii bishaan gahaa dhuguu fi nyaata gaarii nyaachuu yaada dhiisuu warroonni maatii qusannaaf dawaa adda addaa fayyadamtan dawaa adda addaa ofirraa ittisuun akkasuma irra caalaa hirriba keessan rafaa bishaan sirrii dhugaa yeroo tokko yoo argattan waan akka aananii areeraa urgoo wantoota akkanaallee fayyadamuun garaa nyaachuun jechuudha. Akkasuma immoo midhaanee yeroo hedduu an barsiisu abishii dhuguun yeroo hedduu viidiyoo hojjedhee jira qaama keessa maadiyaatii balleessuuf jecha jalqaba keessarraa jechuu kana gootan taananii kana waan namni isinitti hime kireemii isinitti hime jeelii talbaa akkasuma ammootuyyuu waliin makaa kana dibataa haaluma salphaa taheen ammootuyyuu fuula keessan galgala yeroo rafuu heddan torban keessatti al tokko dibata fuulaa kana waliin makaa akka man isin barsiise kanatti hime hojjedhe kanatti dibattanii ofirraa jalqaba saamunaan dhiqattanii isa dibattanii achi booda kireema kana waliin laayitanii hunda isaatiyyuu kireema afran yoo dibattanii raftanii ganam ol kaatanii saamunaan dhiqattan yoo dandeettan kireema aduu yeroo hedduu barsiisee jira. Yoo kireema aduu barbaadan isinii fida kireema aduu dibattanii achi booda ammootuyyuu nagahaan hirriba raftanii nyaata gahaa nyaatan taanan keessattuu yeroo waan kana fayyadamtan abishii osoo dhuydanii hedduu haala salphaa taheen maadiyaatiin isinirraa baduufis ta'e akkasuma fuula keessan hedduu isinii qulqulleessuuf bareechisuuf gahee guddaa kan argattaniif akkasuma bu'aa guddaa kan argattan Oromoo koo guutuu namoonni afaan kana dhageettan na amana maadiyaatiin ni bada akkuma dhufu bada jechuudha. Akka nama isinitti hime kanatti wantoota nama isinii hime kana fayyadamtanii haala salphaa taheen ammootuyyuu jechuudha nyaata keessan nyaachuun
ciree akkasuma laaqanaa fi nyaata galgalas tahee akkasuma ammoo hirriba gahaa rafuun bishaan baay'ee dhuguu fi yoo danda'ame aananiis tahee akkasuma areera tahee wantoota argannu jechuudha. Wantoota faayidaa qaama keenyaaf qaban kana yoo dhabnee jenne abishii ganama dhiifama naaf kolchaa isiniin jedha. Abishii ganama garaa qulla dhuguun akkasuma immoo abishii akka shaayiitti danfifnee aanan wajjin dhuguun walitti dhaabnee kireemni kun yoo nuu tahe ji'a 6 dibanna jechuudha. Namoonni isinirraa balleessi ji'a 3tti dhaabdanii garuu ammoo looshinii fuula keessanii tahuu fi kireema aduu akkasuma saamunaa fayyadamuun itti haafuuf isiniin jedha. Namoonni isinirraa balleessin ammoo ji'a 6 walitti dhaabdanii fayyadamtanii achi booda looshinii fuula keessanii tahu faarmaasii dhayxanii gaafattanii yookiin ammoo anis isinii hojjechuu ni danda'a. Fayyadamtanii jechuudha. Maadiyaatiin akka isinitti hin deebifne ofirraa ittistan akkasuma namoonni maadiyaatiin isin tuttuqaa jirus maadiyaatii ittisuu barbaaddan waliin makaa kana talbaa akkasuma ammoo zayitii loozii kan fuulaa isinii galaami kan rifeensa jira kan fuula jira osoo hin ta'in waliin mayitanii dibattan isinirraa balleessaa isinirraa ittisaa horaa bulaa fayyaa laayik sheer godhaa.